कोई ओ चुरा के दिल मेरा चलिया चली चले थे मेरी दीवाना सनम। कोई ओ चुरा के दिल मेरा चलिया चली चले थे मेरी दीवाना सनम। ምንድን ነው ስሜት ዩኒቨርስ በለሲት ሙዚቃ እየናር चल दी कोई नहीं तो फटा। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفتوتا هي كم نقاط تفيا كيسني ديما سجلي كنا ماتيني سجلي فردا تايسو أكاسي أسكنو ما كيف سيساكم أرجع جرتني كبر اسمي أفه ما أتيب بسيشارة يعني عادة أرسي دانجان قرية جايباتي في وفتا جايبا كان إرجمي في وين جبل ستي قلت ماكي مجامنا تاسس جلاو تعالى مسكينة والله ربي كيري يا قولو وقا ربي اسمك سعيدك ولو لنا رجيت جبه والجالة تنجد شودا كولو لنا رجي ربي كيري تاجد جيرو نمت اللي بجدن بيك وقا ربي وانا فديكم بيك أكاسي إبجولين بايس جاتشوكي أكاسي ما شاء الله تبارك الله يعني أنا أرسي كينو هذا ما كيرا هذا بسشارة dhufee fi aadaa ofiitiin boonuuf jirani akkasii wallahi maashaallah tabarakallah rabbiin umrii wajjin isin haa dheeressu. Viidiyoo wanna isaan haasaan ammoo afoo isinii kaa'ee jira warrin argine irra caalaan argitanii jirtanii tiktookii wajjumaan irra oollaa yuutuubii irrattis gadhiifame wanta isaan kun asit jedhanii maakiin tasa jedha of kaate kanas sanuu qeeshaan dhoofte oolte afoo isinii kaa'ee jira jechuu sagaleen asitti ammoo bakkaan itti haasa'u jiru sagaleen qabu akkasii wallahi nyaatallee yeroo isaan buqqisanii yuutuubii isaanii irra dhaqaa laalaa maakii indeebsishaa ka jedhu warroon hin beekne dhaqaa laalaa jajjabeessaa 200 gahuu baanii baay'isawee jajjabeessaa maaliif oromoon teenya 200 rumaan tarre dhugaa rabbi 200 hin tartu ijoolleen keenya. Ummata ijoollee gariitiif feemasaa fi jaalallee akkana haaraa tiktookii wal baratanii dhufan taate tiktookii irrattu nama hedduu ilaala akkasuma maatii shaartoftoota hedduu qabanii yuutuubis garuu deema banatanii 100 gaanii maashaallah 130 ammoo 100 akkas gaanii 200 naa geennu yoo nuti waliin jajjabeessine eenyutu wal jajjabeessa isiniin jedha baay'ee namatti tola wallaahi. Rabbi waliin isinaa dhiisu ibsishaan silaa ji'uma takka yookaan torbee lamaaf dhufinu qorraa sibbaafadha jedhee dhufe isa malee kabee kan jiru qorri biyya faranjii amma ka taljii bu'aa taljii qorra badaadha asitti yaartii fi birarra haa godhee odoon isa ta'e qorra kanaa odoo hin baasin hin deemu garuu innis akkasuma naf fakkaate haa ta'u jireenyi biyya namaa akka fedha namaatii miti. Yoo dalaggaan isaa lakkee isaa ta'e dhufee si birarra haa godhee achi deemuu danda'a. Ammoo rabbi wallaahi waliin isaan haa gahu maatii isaaniillee umrii isaanii haa dheeressu. Isiniin jedha rabbiin ilmoollee ilma babbareedan akka isaanii jidduu isaaniitti taa'uun sabboontu akka maakii bareedaa akka ibsaa kana sallachuun dhadhaa fi bassoo waliin jigee jechuudha. Dhadhaa bassoo jechuun kan aadaa Arsiitti waan jabaa dhangaa jechuudha. Dhangaa jechuun dhangaa gurra nyaatanii jedhan amma Arsiitti. Dhangaa jechuun kan nyaata Arsii keessaa nyaata keenya keessaa isa tokkoffaa. Namni akka salphaan laaluu danda'a warri hin beekne. Nuuf garuu dhangaa jechuun wanna guddaa wanta dhadhaa bichaan miciqamaa dhadhaa bichaan sukkuumamaa mi'aa isaa hedduu namatti tola. Nyaata nama ulfinna yookaan warri mushurroonni deettuun yoo namni eebbifamu keessattuu yeroo namni ol fuudhu baratamaadha.
ganama ganama itittuu nyaatan aannaniin fa'a qursiirra nyaatanii hedduu namatti tola. Yeroo kamiyyuu bakka yeroo nyaata nyaatte gizeetti boonaaf nyaatta jechuu garaaf osoo hin taane boonaaf nyaatta dhangaa gurra nyaata jechuun boonaaf nyaata yaani boonaa nyaata boona osoo hin taane bakka xiqqooma qammafta gurra akkasitti ergiteef yaati ibsaa rabbii umrii waliin isaan haa dheeressu jaalala isaaniillee itti haa fufsiisu calleellee akkanumatti akka argitan kana faaya maakiin akkuma beekamu shugguxii Oromootii seeni uffanni sii biraa dhabame hin jiru. Uffata aadaa kutaa 11 hundaa ni qabdi jechuudha. Uffata warra kaanii bichaa hin qabne ibshaan dhiyoo kana isallee uffannee ilaallaa jennaan jette maakiin uffata warra qomcee uffadhu nama arrabsuu dhiifte garuu jara arrabsuu dhiifteerti akka ta'an isaanii nama guddaa ta'anii amma akkasii wallaahi rabbiin waliif isaan haa dhiisu ani hedduu isaan jaaladha hedduu badanii jiranis meenuu koottaa liivii faana koottaa liivii wanti isaan dhufuu didaniif rahaa godhaa jiran yeroo qaban fayyadamaa jiran liivii irra hin dabarsin jedhanii maashaallah namatti tolan hedduu badaneeranii hin badina akkanatti ጊዜ tokko biq jedha juulii sir taalihuun akkasii dhiifama jidduun ijoollee arabaa akkuma beektanii sagalee xiqqoo muuziqaan abbantee nan irraa qannas jennaan baatee sadeemtaadhaan jira jarri yookaan kijiban danda'anii kilaasii irraa dhaqxee isituun sagaleen irraa qannasnaan jedhe yoo jetteef saniif sittaasa'u jira akkasii akkana shaashan baafasha jedhaa jiranii fataa ofirraa jedhaa jira wallaahi rabbii umrii waliin isaan haa dheeressu umrii dheeradhaa bakka gayaa ilma sidduu keessanitti haa dhalatu ilmi ajaa'ibaa gootichi babbareedaan akka isinii jennaani baay'ee namatti tola wallaahi hedduu namatti tolanii akkanatti ergiteef yaati ibsaa maatiin ibsaa akkana erganii fi haati maakiillee dhiyeenna kana ibsaan hin dhufne yeroo sana uffata ajaa'ibaa ergiteef akka aadaa isaaniitti qinooti uffanni kana jechuudha nyaanni kana jechuudha uffatas uffattee jirti akkasii wallaahi baay'ee jaalatanii maakiin akkuma oromootti jaalatamtuudha hedduu geemii taatee nama qarqaarsa irratti taatee namni hedduu si jaalata kajibbu parsantii 100 keessaa harka 5 taate dhugaa rabbi harka 10 hojjumte akkasii salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh viidiyoo